akka inni namtittii sanas hin fuune irra gufuu taatee dhaabbatuuf malee ishiin waan biraaf miti. Sa'id immoo fuudhee biyya galee jira. Namtittii Yemanii kana fuudhee biyya galee haamlee ishii dha'uu fi maalidha? Haamlee ishii maaltu dhaaman da'uma osoo fuudhee galee jiraate inni miskiinummaa isaa ishiin ilmoo keessee agarsiisa innaa waan qabu asitti harraaggafee waan yaadee dhufeefuu dhiisee fiigaa deeme. Osoo silaa ishii fuudhee deeme ana baay'ee tokkotti gammada haa gubattuyyuu sila. Maal godhu ijoollee keenyatu bara Sa'id kanatti illee taphata dura ayyuudha ayyuun sunis zimmettee olii gadi gaalafeen xuftee as deebinee Roozaa jennee harka rukunnee ililchinee maraannee jennee ishiinillee hin ta'u jettee lolte. Ijoolluma keenya dabarsee namticha kenna osoo wallaahi namtittii bultii gaarii qabaattee qat gootee mana ishii horattee namticha kana adabatti gootee wal faana wal jaalatanii jiraatanii Sa'id ishii dagatuu danda'a. Sumayyaa jechuudha. Assalamu alaikum ashama arkafune kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu bakka jirtantti nageenyi kiyya sinaa qaqqabachaa gawaan kun har'ammoo isinii dhuftee jirti. Akkanatti kun uffadhee dhufee har'a qorra ajaa'ibaa tokko jira jechuudha ni beektanii. Kanaafiyyuu qorra hin dandeenye jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaa har'ammoo waan viidiyoo Sa'idoon tokko gadhiisee irratti yaada tokko kennatu fedhee dhufe. Yaadni sunis maali yoo jettanii egaa obboleettiin keenya Sumayyaanii yeroo baay'ee viidiyoon ni dalagu irratti keessa seentanii illee hubattanii ilaaluu dandeessanii Sa'id kophaasaa as bahee hin beeku dubartii of jalaa hin dhabu jettee waan ishiin isa waqqafteef waqasaa sana oolchuuf inni har'a kophaas bahee jira jechuudha. Garummaan asirratti maal jechuu barbaada? Borummoo maal jettee isinii dhuftanii akkasitti naaf gala. Dubbii isaa sirreeffatuuf yookiin immoo nama gaarii fakkaatuudhaaf kophaasaa ol bahee jetti malee waan Sa'id kun ishii kabajee yookiin immoo jaalateenii yookiin ijoollee isaatiif jecha jedhee miti inni fakkeessuuf deema jettee baatee borummoo yoo ishiin hin haasa'in waan kun maal jettee jedha. Kanadha inni kaan immoo yeroo baay'ee ka isaan wal arguudhaaf wal beellamanii dubbiin isaanii sun dhuma fashaleefti yeroo dheeraaf jechuudha amata ga'uu fi amata kana keessatti waliin agarree ilmaansaa wajjinillee ishii wajjinillee yeroo baay'ee wal arguudhaaf ni karoorfatu karoorri isaanii sun dhuma fashalaa. Kanaafiyyuu asirratti ani maal jechuu barbaade hisdii guddootu warra kana jidduu jira jechuudha. Yookiin immoo waatti godhanii laata namtittii hajjii suni gaafa duraallee itti dhaadataa turte ishiitu waatti godhee laata akka jedhus keessa kiyya jira. Maaliif iyyuu namoonni kun walitti dhufuudhaaf bakka haraara buusuudhaaf haguma deeman deebi'anii qilumatti maali kuni nama yaaddessa nama shakkisiisas illee egaan waan ijaan agarree mitiiti shakkiidha kun shakkii kiyyaan ani fa'aanii shakka. Maaliif iyyuu warra kana jidduu waan guddaatu jira. Sihirii guddaatu jira. Waa itti godhan jedha malee fayyaa qabaatanii akkas ta'uu natti hin fakkaanne. Kanarraan kanaaf immoo haati ilmaan kana haati manaa Sa'idoon kun ani maqaa ishiiyyuu dha'uu jibbee jira. Dhugaa dubbatuudhaaf na aarsitee hin arrabsiinaallee jedhee jira Sa'id inni kabajuma isaafuu ishiillee hin arrabsiinuuti. Garuu maqaa ishii dha'uun xiqqoo naatti ulfaatee na dabbarellee na jibbisiisellee agas qaaqnu jedhutti jechuudha hundi keessanuu ni beektanii jaalala ijoollee ishiitiif hin qabdu. Ni fakkeessiti malee jaalala ijoollee ishiitii hin qabdu. Maaliif yoo jettanii haati tokko bu'aa bahii hedduu agarti ijoollee ishiitii jecha. Namtichi kun nama gadheedha nama dubartii malee ciiseen buluu dubartuma yoo ijaan hin argiin jiraatu hin danda'u jettee ilmoo lamarraa horattee jirti jechuudha. Ammallee immoo osoo jaalala ijoollee ishii qabaatte yookiin immoo jaalala isaa qabaatte qaxlaxi jettee osoo nu tume halkanii guyyaa ishii darare ilmaan ishiiti jettee dararaa kana dabarsuu ni qabdi ture. Jaalala immoo hin qabdu ijoollee ishiitiif jechuudha. Asuma irratti kun yaada mataa kiyyaati isinillee yaada keessa kennatuu dandeessu. Kanaafiyyuu Hiriyaa fakkaattee immoo kan isaan jidduu deddeemtutu jira. Nama guddoodha qaamaan yoo achi ilaalan Sa'idiif Sumayyaadha. Umuriin isaanii ol natti fakkaatte akka achi ilaalee argetti jechuudha. Mucattii salaam jedhanii mucattii naannoo kiyyaati jedhanii wal faarsan sun akka nama guddaa tokkotti akka nama yaada naanneffatee tokkotti akka haadha ijoollee taatee jirtutti
warreen kana lola guddaa tosoo jidduu isaanii jiraatte nama kamuu olitti isheetutti dhiyaate ishiif isa jidduullee deemaa jira jechuudha. Kanaan dura ishiin maaliif jidduun deemti warreen kana walitti oofuun malee araarsuuf miti. Osoo beekamee osoo nama danda'amee namni kun jaarsaaf jaartii kana kijibaan walitti araarsee ijoollee keessanii jecha jettee mee ishiin dhuguma quuqama namaa yoo qabaatte intala namaa yoo taate maa walitti fiddee teessiftee isaan hin gaafatin huno kaameeraa hafootti akka namni illee maqaa ishii kana hin dhoofne akka illee namni ishii waqqasne akka mucaan kun illee ba'ee maqaa ishii hin dhoofne baatee osoo isaan lamaan jidduu teessee gama kanaan illee gamanaan baaftee ilaalte hedduu tokko gaarii ture. Garuu ni kijibdi akka Sa'id illee jedhetti ana na jaallatti jedhe jaalatus dandeessi. Egaa akkuma beekamu dubartoonni biyya kana namni yoo bultii isaatiin qajeelee jiraate isiniin jaalattu. Yoo akka feetan taatanii utaaltanii gamaa gamas deemtan malee namni biyya kana ijoolleen keenya biyya kana keessatti kabajaa waliin qabanii dhirsa walirraa fudhatuudha, wal hassaduudha, shira walirratti yaaduudha, jaalaluma wayiyyuu walirraa hin qaban kijiba ol bahanii Facebook irratti ebeluyyee koo ebelushee koo qidixxisee koo jedhan malee waa takka illee hin jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu namtittiin nama guddoo haadha ijoollee meeqaa kunillee mucaa kana ni jaalladhe yoo jette kuni garuu ka maraacha guddaadha. Immoo namni nagaa qabus magaalaa kanallee himan jiru. Rabbi keeriyaa godhu. Osoo abbaan biyyaan hin dadhabin, osoo warri biyyi isaanii dachiin isaanii kun akkana badee magaalaan badee namni wal hassadee wal jibbee Oromoon kun wal balleessaa jirutti isaanuun hin jibbine numatu wal jibbee numatu wal busheessee numan magaalaa jijjiirame manuma namaa be manuma arabaa sanatti illee waliin jaalattu ijoolleen keenya. Hojuma irratti illee waliin jaalattu Rabbiin ijoollee keenya wajjinuu dalagaa isin hin galchine. Akkana wal nyaatanii wal tumanii mataa kana walirraa ciranii waan walirraa fedhan hin beeku. Ijoolleen keenya yoo keerii dalagan akka waan abaarsa qabanii wal godhan. Kanaafiyyuu namtittiin guddoon kunis dhuguma Sa'idoof jaalala qabdi. Mana isaanii diigdi Rabbiitu beeka Allahu alam. Kanaafiyyuu ani maal asirratti maal jechuu barbaade ani akka yaada kiyyaatti Sa'idis ani ijoollee kiyyaa jecha haarsaa barbaade ni kafalaa. Yoo ishiin waan feete naan jette ammallee jalaa hafaa hin jiru jechaa jira. Ani garuu akka yaada kiyyaatti osoo jalaa hafee saxxirachi jedhee taa'ee osoo keessa isaayyuu ilmoosaa sana jaallatu osoo jalaa hafee wallaahi ofiishiitti kadhattee dhufti. Garuu ammoo akkuma nuu jedhee akka hoolaa kan olii gadi harkisu namtichi hoolaa miti. Sa'id jechuun nama abshaala guddaadhaan nama gamaa gamasii waa laallatee deemudha akkuma argitanidha. Qaaliidha mucaan kunnumaaf. Barnoota guddaallee irraa argataa turre osoo namni akkasaa magaalaa kana nama shanjaa jiraatte bareeda kun harreen akka hajjii kanallee ni jira jechuudha. Agaasasii olii gaddeemee maallaqa beeraa nyaatee kunoonni dilbaa'ee waan fakkaatu cululuqee kunoo xaawaa maalii kana kunoo agartanii buqqee wayii kan akka dhadhaa wayiitti qicas maal jedhama waciitii moo maanni dhadhaatti godhaniin baqti akkana baqee as ba'e namtichi. Mee inni maaltu isa danqee hajjiin kun maraata kun jinniin akkanaayyuu ni jira magaalaa kana kan nama balleessee ofillee balleessee dachiillee balleessee maatii isaa guutuullee arrabsiisee jechuudha. Inni maaltu isa cinqe wallaahi gama asii caaltuun itti illaatti gamana faayonni jirti ka duraa baate sunillee meeqa kaffaltee baaftee amma kun as ba'ee maal jedha kana reemee Oromoo hajjuma kana wajjin Oromoo inni lakkaa'amna miti reekun uummata keenya ilaaltanii waan hin jedhu waan hin taane gadhiisa jedhama viidiyoon taane gadhiisa. Se waan maali YouTube Mustafa irratti auzubillah mucaan maa mujrima jedha barkun mujrima ka hajji yuman agar hin quufe hajji quufa guddoo qaba. Quufni isaas maali beeratu quufse. Mee kan akkanaa faana Sa'idootu maqaan Sa'idoo maqaa afaan hajjiin dhahamuunuu hedduu tokko qaanyiidha wallaahi. Sa'idiin kun miskiina nama gaariidha namaaf nama dhaabbatu nama rakkate nama dhaabbatu garuu immoo kun olaala hireessa kunoo dayyuusni keenya hajjiin mujriima garuu hireessa laala waa takkan hojjetu hajjiin ciisee nyaata kun akkuma beekamu ciisee nyaata yoo tokko jalaa deemte tokko itti deebi'a yoo tokko jalaa deemte tokko itti deebi'a maali cinqinii ma nyaata hin dhugaa kalaas allaaf ta'alee hoo
maal jennari ka hajjii keenyaan dubbatamu. Kanaafiyyuu anan mallee Saidoo keenyaaf dhaamsina ni qabu yoo danda'ame garaa kee jabeeffattee onnee kee kana jabeeffattee waa'uma Sumayyaa kana lafa kaasuu dhiiftee osoo itti dhiiftee jedhan akka yaada kiyyaatti. Maaliifiyyuu siin fayyadu. Mucattiin nama siilaafaa jirtu miti. Nama tapha geemii taphataa jirti. Geemii maallaqa ittiin argatiin taphataa jirti. Innaa ijoolleen isaaniiyyuu akkuma inni jedhe gaafa dura faarsanii harka dhaafii turan amma jibbaniini kunoo Saidii kana akkana bu'aa jiran osoo koomantii Amaariffa dubbiftanii ijoolleen dubbiftanii jirtu muraasni dubbiftan malee wallahi akkana azzanaafii jiranii jechuudha Said kana. Akkanan seene nuti ati akkanadha ati akkasi jedhanii isa baay'ee kana gara nyaattee qabaniif jechuudha namtichi akkanni namtittii sanas hin fuune irra gufuu taatee dhaabbatuuf malee ishiin waan biraaf miti. Said immoo fuudhee biyya galee jira. Namtittii Yemanii kana fuudhee biyya galee haamlee ishii dha'uu fi maalidha haamlee ishii maaltu dhaaman da'uma osoo fuudhee galee jiraate inni miskiinummaa isaa ishiin ilmoo keessee agarsiisa innaa waan qabu asitti harraaggafee waan yaadee dhufeefuu dhiisee fiigaa deeme osoo silaa ishii fuudhee deeme ana baay'ee tokkotti gammada haa gubattuyyuu sila maal godhu ijoollee keenyatti bara Said kanatti illee taphata dura ayyuun sunis zimmettee olii gadi gaalafeen xoftee as deebinee Roozaa jenne harka rukunnee ililchine maraanne jenne ishiin illee hin ta'u jettee lolte ijoolluma keenya dabarsee namticha kenna osoo wallaahi namtittii bultii gaarii qabaattee qat gootee mana ishii horattee namticha kana adabatti gootee wal faana wal jaalatanii jiraatanii Said ishii dagatuu danda'a Sumayyaa jechuudha. Garuu immoo ijoolleen keenya kanaaf hin eebbifamne maal goonare isaanuu nu gubaa jiranii ani immoo hedduu tokko ka garaana nyaatu mucaa kana waggaa guutuu olumaa gadi deema malee waan inni yaade guutaaf hin jirtu. Kanatu xiqqoo namatti dhagahama. Du'aa'uma godhaa fi ijoolleen arrabsitan illee arrabsiina wallahi Said nama arrabsamu miti. Namni arrabsamu hedduu jira nama arrabsamu sanaa hin arrabsiina. Namtittii isaa kanallee iyyuu hin arrabsiinaanii rabbiin karaa qajeelarra ishee haa'uuf gisee tokko akkuma isiniin jedhe jaalattee miti laata mucattiin kunii ka jedhu keessa kiyya jira. Akka isaan walitti hin dhufne waan godhu jidduu isaanii jira ka jedhu keessa kiyya jira. Kanaafiyyuu mee akka dandeessan ijoolleen amantaa keessanii ciccimoo du'aa'ee godhaa fi isiniin jechuu barbaada. Egaa qaaqni keenya hin dhumuuti. Yaada keessan isinillee asiin nuuf barreessaa anillee yoon balleesses na of galchaa jecha kiyya kana yoon badaa fayyadame na deebisuu dandeessu koomantii nuuf barreessuu dandeessu galatoomaa jiraadhaa aga viidiyoo biroon walitti deebinutti turtii gaarii.